Addunyaan kun bu'aa namoota barataniiti. Lammiin barate jireenya isaa fooyyeffachuu bira darbee maatii biyyaa fi addunyaaf galaadha. Biyya keenya keessatti burqaayyootaa kan ta'an dhaabbilee barnootaa olaanoo hedduutu jira. Isaan keessaa Yuunivarsiitii Wallaggaa isa tokkodha. Yuunivarsiitii Wallaggaa bara 2005 akka Awurooppaatti dhagaa bu'uuraa kaa'amuun bara 2007 akka lakkoofsa Awurooppaatti ijaarsa xumuruun hojii baruuf barsiisuu kan eegale. Yuunivarsiitii Wallaggaa erga hundeeffamee asitti hayyoota ogummaa adda addaan leenjisee beekumsa gonfachiisee hanga yoonaatti barattoota 49,000 ol marsaa 15 eebbisuun hayyoota beekumsaa fi muuxannoo guddaa qaban biyya keenya irra darbee addunyaaf bu'aa ta'an gumaacheera. Bara kanas marsaa 15ffaaf barattoota digirii jalqabaan 313, digirii lammaffaan 344, digirii sadaffaan immoo barataa tokko walitti barataa 3,357 ta'an magaalaa Naqamtee istaadiyoomii Wallaggaatti haalawaan eebbisiiseera. Kanneen eebbifaman keessaa 1,145 shamarranidha. Of kalcha. Isinis adaan mana maatii keessaniin of kadhaa. Attam bultan nagaa bultanii ayyee ollaan bitaan mirgaa ollaan keessanis idis walii nagaadha. Walii nagaa namiti
Mee hundi keessan bakka jirtanitti nuyi tokko tokko keenya hundumaa walii nagaadhaati harka qabadhaa nagaadha waliidha. Hayyee waaqoomamaa gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaalee immoo gabaa tariidha. Waaqa sagaltaman garbaa, waaqa torban Booranaa, waaqa torban Baaleentuu, waaqa shanan gadaa Oromoo, waaqa shanan alangaa Oromoo, waaqa bokkuu shanan Oromoo, waaqa shanan odaa Oromoo, waaqa odaa bultum, waaqa odaa hundaa, waaqa ayyaana Oromoo, kan nagaan nu bulchite nagaan nu oolchite galansiifaa ta'u. Eebban isin eebbisamaa. Dhugaan garaa ta'a, dharaan sulula ta'a, hamaan isin hin argin, abidda tulluu qabate ta'a, gamaaf gamanatti ifaa, nama tuqqule ta'a, gamaaf gamatti mul'adha. Irracha abbayyaa ta'a, ammaarraan isin hin fixin, bishaan abbayyaa ta'a, guddistaan isin hin fixin, korma qabe ta'a, isa roole ta'a, leenca qabe ta'a, isa roole ta'a. Midhaan jiru beela du'a nu haa oolchu, bishaan jiru dhuga du'a nu oolchu, ifa jiru dukkana nu haa oolchu, gammachuu jiru gadda nu haa oolchu, wal jaalala jiru jibba nu haa oolchu. Tokko keenya Waaqayyo nu haa gargaaru. Barattoota keenya kaampaasii sadanii dhufanii harasitti eebbisaman kana Waaqayyo isaan haa gargaaru. Ogummaa isaaniitiin kan biyya isaanii gargaaranii of gargaaranis na haa godhu. Ilma abbaa gadaas na haa godhu. Intala abbaa gadaas na haa godhu. Hamaan garaa hoodha, hamaan tulluu gama hoonu, hamaan malkaa gama hoonu, gaariin gara keenya hoonu, tokkummaan keenya tokkummaa kanniisaa haa ta'u, kan nu ejjennu Waaqayyo waan gaarii nuuf haa kennu. Arraba keenya Waaqayyo akka dammaa walitti nu hamiyeessu, barruu keenya akka soogiddaa walitti nu hoosu, bakkachi bakkee haa ta'u, kan hundumaa haa ta'u, nagaa nuu kenni nurraan fudhatin, of kattii nuuf haa kennu. Biyya adda addaatii eebba kanaaf gammachuu kanaan kan dhuftan qe'ee nagaadhaa dhuftanii gufuu malee gufaatii malee qe'ee keessanitti isin haa galchu. Xinnaan keenya haa guddatu, guddaan keenya nurraa haa bulu, bokkuu keenyaan nu haa bulchu, gadadoo nu haa oolchu, gadaa keenyaan nu haa bulchu, hamaan nurraa haa deebisu, kan wal jaallanne kana fiixaan nuuf haa baasu. Waaqayyo hundumaa hin danda'a yoo Waaqayyo jedhe malee kan jedhu hin jiru. Waaqayyo waan jiru hundumaa keessa dhufee furmaata nuuf haa kennu. Gammachuu nuuf haa kennu, gadadoo nurraa haa balleessu. Aan kanan beekaa Waaqayyo narra beekaa Waaqayyotti guutee isin haa eebbisu. Baga gammaddanii baga gammanne. Naaf kalcha. Isinillee akkasuma of kalaa, waa of kalaa, gala of kalaa, saani keessan dhalee of kalu, namni keessan bahee of kalu. Baga gammaddan, baga nagaan dhuftan. Maatiin barattoonni bagattiin isin gahee baga gammaddan. Hayyee waaqa uumamaa gurraacha garaa garbaa eemboo garaa taliilaa waaqa hundumaa uumtee akka nagaadhaan nu bulchite nagaadhaan nu hamaan gargar nu irraa gora nu dogoggora nu Waaqayyooti yeroo rakkinaa kana keessa bara gadadoo kana keessa nu dabarsitee ijoollee kana eeddee warra barsiisu eeddee barataa keenya barsiisaa keenya eeddee tisitee kanaan kan nu geesseef galanni guddaan siif haa ta'u, ulfinni guddaan siif haa ta'u, biyya nagaa siif haa ta'u, barumsa nagaa siif haa ta'u, eebba nagaa siif haa ta'u, biyya kanaaf kan dhaabbatan isiniif haa ta'u, maatii keessan dadhabbii maatii keessanii nama deebisu isin haa ta'u. Waaqayyo kanaan kan isin ga'eef ulfinni guddaan isiniif haa ta'u. Yaa Rabbati ammas yeroo hafe kanatti waltajjii bareedaa kana jalqabne kana amma xumuraatti nu duukaa ta'e keessummoota keenya eebbis, ijoollee keenya eebbis, maatii barattootaa eebbis. Yaa Waaqayyo akka jalqabaatti nu wajjin taate amma xumuraatti dhufan amantaa keenya akka nu xumurtuuf si kadhannaa. Waa eebbi keenya dheeratee isinirran darbi, gabaabbatee isin hin kaakiin, ulfaadhaa galatooma eebba gaarii isiniif haa ta'u jedhaa. Aan kanan beekaa Waaqayyo boonarra beekaa Waaqayyo isaa eebbisoo galatooma. Nooffachaa hayyee Waaqayyo gurraacha garaa garbaa deemuu rooba taliilaa siin kan uume hin jiru siin malee kan uumame hin jiru. Waaqa shanan gadaa waaqa salgan booranaa waaqa torban baarentu waaqa hundumaa uume.
Waaqni nagaan nu oolche nagaan nu haa bulchu. Bakka shi bakkee haa ta'u, bakkeen nagaa haa ta'u, waaqni kan roobaa haa ta'u, roobni kan margaa haa ta'u, margi kan sa'aa haa ta'u, saani kan abbaa haa ta'u, hallayaan dirree haa ta'u, barbadaan gabbinaa haa ta'u, booruun sugaa haa ta'u, waaqni ammayyuu kan hidhame nuuf haa hiiku, kan deeme nagaan nuuf haa galu, kan dhukkubsate nuuf haa fayyu. Jaarsi biyyaaf haa beeku, jaarsi biyyaaf haa beeku, dhirsi niitiif haa beeku, niitiin dhirsaaf haa beektu, ilmi haadhaaf haa beeku, abbaan ilmoof haa beeku, qajeeltoon biyya keenyaaf haa ta'u, jaarsi biyyaaf haa beeku. Ammayyuu waaqni wal bira oolchee nu haa bulchu, gadaan nu haa bulchu, gadadoon nu haa lagu. Ammayyuu warri eebbisamtan hundumtiyyuu ogummaa keessaniin, beekumsa keessaniin kan hojii dhabdanii rakkattan otoo hin ta'in hojii argattanii hojii irratti bobbaatanii uummata keessan, biyya keessan, lammii keessan kan hojjettanii tajaajiltan Waaqayyo dabalee sinaa gargaaru, ittiin sinaa haa ga'u. Waaqni ammayyuu warri dhuftanis warri maatiin eebbisiisuuf dhuftan gufuu tokko malee, gufaata tokko malee akka nagaatiin dhuftan, nagaatiin Waaqayyo gara qe'ee keessanii, gara maatii keessanii sinaa haa galchu. Bari roobaaf nagaa, gadaan guufaaf gabbina. Barattoonni eebbifaman mooraa sadan yuunivarsiitichi qabu Naqamtee, Shaambuu fi Gimbiirraa iddoo tokkotti walitti dhufanii eebbifamuun isaanii kan baranaa adda isa godha. Eebba kana irratti pirezidaantiin yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Hasan Yusuf ergaa eebbifamtootaa fi maatii eebbifamtootaaf dabarsaniiru. በቅድሚያ ለ15ኛ ጊዜ በሚደረገው የተማሪዎች ምረቃ በዓል ላይ ጥሪያችንን አክብራችሁ በመገኘታችሁ የተሰማኝን ልባዊ ደስታ እየገለጽኩ Duraan dursa marsaa 15ffaaf gaggeeffamaa kan jiru eebba kana irratti waamicha keenya kabajanii argamuu keessaniif gammachuu guddaan itti dhaga'ame maqaa kootii fi maqaa hawaasa yuunivarsiitii keenyaaf galata koo isinii dhiyeessa. Kabajamoo eebbifamtoota barattoota keenyaa bu'aa bahii hedduu booda guyyaa addaa kan ta'e guyyaa eebbaa kana ga'uu keessaniif baga gammaddan baga gammannen isiniin jedha. Yuunivarsiitiin Wallaggaa barumsa qulqullina qabu kennuu fi ogeessota ga'umsa qaban muummeewwan garaagaraan leenjisuun guddina biyya keenyaa keessatti shoora olaanaa ba'aa jiraachuurra kan jiru dhaabbata olaanaadha. Qulqullina barnootaa mirkaneessuuf hayyoota ga'oo ta'an oomishuu fi ijaarsa dandeettii akka biyyaatti ijaaruun ergama keenya isa guddaadha. Kana gochuuf diinagdee industiriin durfamu guddina saayinsii irratti xiyyeeffannoo kennuun rakkoo hawaasaa fi biyyaa kan hiiknu hojii qorannoo hojjechuu akkasumas hawaasa waliin ta'uun hojjechaa jirra. Waliigala yuunivarsiitiin keenya barumsa qulqullina qabu kennuu, qorannoo fi qo'annoowwan garaagaraa hojjechuu, hojii tajaajila hawaasaaf oolan hojjechuu irratti argama. Kabajamoo eebbifamtoota keenya turtii yuunivarsiitii keenya keessa turtan kan isin koffantan walii wajjin jiraachuu fi beekumsa argattan bakka deemtanitti hojiirra akka oolchitan abdiin qaba. Barri keessan kan bu'aa qabu akka ta'u isiniif hawwaa ammas irra deebi'een baga gammaddan isiniin jedha.
Keessummaa kabajaa kan turan walitti qabaan boordii Wallaggaa Yuunivarsiitii fi Ministeer Deetaan Walta'iinsa Maallaqaaf Dinagdee Federaalaa Dr. Iyyoob Takkaaleny Yuunivarsiitiin Wallaggaa umurii qaba walitti hawaasa naannoo kana jiraniif tajaajila guddaa kennaa jira jedhani. የተከበራችሁ የወለጋ ዩኒቨርሲቲ የቦርድ አባላት፣ የተከበራችሁ የወለጋ ዩኒቨርሲቲ ሴኔት አባላት፣ ክቡራን የወለጋ ዩኒቨርሲቲ አማካሪ ምክር ቤት አባላት፣ ጥሪ የተደረገላችሁ ክቡራን እንግዶችና የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች፣ ክቡራን የወለጋ ዩኒቨርሲቲ መምህራንና ሰራተኞች፣ ክቡራን አባገዳዎች፣ አደ ስንቄዎች፣ የተከበራችሁ የክብር እንግዶች፣ የተከበራችሁ የተመራቂ ተማሪ ቤተሰቦችና ውድ ተመራቂዎች፣ በቅድሚያ ለ15ኛ ጊዜ ወለጋ ዩኒቨርሲቲ በሚያከናውነው በዚህ ደማቅ የምረቃ ስነ ስርዓት ላይ ንግግር እንዳደርግ በመጋበዜ የሰማኝን ከፍተኛ ደስታ መግለጽ ፈልጋለሁ። ውድ ተመራቂዎችም እንኳን የልፋታችሁን የጥረታችሁንና የትዕግስታችሁን ፍሬ ለማየት በቃችሁ፣ እንኳን ፈጣሪ ረዳችሁ እላለሁ። Ittaanaan Pireezidaantii Yuunivarsiitii Wallaggaa Damee Akaadaamii Dr. Malkaa Hiikaa akka jedhanitti sababa COVID-19f barnoota addaan citee ture barattoota eebbisuuf ga'uuf hawaasa yuunivarsiitichaa galateeffataniiru. Barattoota eebbifamanii fi maatii barattootaan baga gammaddan jedhan. Yuunivarsiitiin kamiyyuu keessumaa akka biyya keenyaatti istaandardii biyya keenyaatti yuunivarsiitiin hojii gurguddaa sadii qaba. Tokko baruuf barsiisuudha, kan biraan qorannoof qo'annoodha, inni sadaffaan tajaajila hawaasummaati. Kanaaf yuunivarsiitiin keenyas isaan kana jabeessee damee sadaniyyuu haala beessa ta'een geggeessaa jira. Kun ga'ee keenya jechuudha. Hojiin tajaajila hawaasaa hojii guddaadha jedheen jira. Wanta hedduun ta'eera. Tarii har'allee namni tokko badhaafameera. Barsiisaan tokko fakkeenyummaa addaanii gadi bu'anii hawaasa keessatti rakkoo jiru, rakkoo qabatamaatti lafarra jiru furuudha. Fakkeenyaaf har'a barsiisaan keenya biyya alaa ta'e dhalootaan Hindii irraa kan dhufe tokko hojii gurguddaa hojjeteera. Nooraa ijaaree baadiyyaa keenya keessa deemee burqituu baasee akkasumas mana fincaanii iddoo hirrinni jirutti sana darbee yuunivarsiitii waan baay'ee hojjeta. Iddoon itti gaazii gashee ibsaa waan godhu jira. Iddoon itti karaa koobilii baasu jira. Iddoon itti leenjii adda addaa kennee hawaasaaf kan barbaachisu jira. Iddoon itti oomisha adda addaa ofiisaatii oomishee qotee bulaafis ta'u hawaasa naannoof kennee tajaajilu jira. Faarmaasii banee tajaajila hawaasaaf kennaa jira. Magaalaa Naqamteetti baneera. Shaambuuf Gimbiitti irratti hojjetamaa jira. Tajaajila seeraan kennaa namoota of danda'uu hin dandeenyeen. Kanaaf bal'aadha. Kanuma mara jechuu dandeenya. Dameen addana kee jiran faakaliitonni, kolleejjonni hojii isaan ilaallatuuni tajaajila hawaasaa kennaa jiru. Wallaggaa Yuunivarsiitiin karoora qaba. Karoora yeroo dheeraa qaba. Waggoota dhufan bara 2033tti Afrikaa keessa kan jiran yuunivarsiitii 25 keessa tokko ta'uuf hojjechaa jirra. Kun immoo istaandardii qaba. Tokko isaaf maal gooneetu ulaagaa kana guunna. Maal hojjechuu qabna kan jennu karoorfanne karoora yeroo dheeraa kanas immoo caccabsine waggaadhaan hojjechaa jirra. Dhuguma yuunivarsiitota dorgomoo ta'an taanee mul'achuuf hojjechuutti irra. Kunis immoo haalli kee jirru kaka'umsi hawaasa yuunivarsiitichaa qixa maraan iyyuu baay'ee namatti tola. Isa karoorfanne kana numa galmaan geenya jennee bidanna. Ani waliigalatti waan addaan jiru qabu sagantaa irra geggeeffametti gammadeera. Isinillee asirratti argamtanii waliin taatanii ergaa keenya sagantaas jiru nu tamsaasuuf nu dabarsuuf warra kaanii fi qooduuf jechuu keessanitti gammanneerra galatoomaan jira. Akka waliigalaatti garuu anammas itti fufee hojii barumsaa waan ani hojjechuutti jiruuf barattooti keenya mooraa jiran jajjabaatanii hojii isaanii akka itti fufan barachuu hojjechuu qofatu milkaa'inaan nama gahaa waan ta'eef utuu of hin qusatin yeroo isaanis seeraan akka itti ba'an jechuun barbaada. Namoota seenaa yuunivarsiitichaa keessatti bu'aa guddaa buusanii fi tajaajila hawaasaa garaagaraa hojjechuun beekaman Dr. Efreem Maammoo fi Dr. Kanaan Ambaalemiif waraqaa beekamtii kan kennameef yommuu ta'u
barattoota qabxii olaanaa galmeessan badhaasa madaaliyaa fi barattuu Burqituu Malkaa akka mooraa sadiinitti qabxii olaanaa galmeessiste badhaasa geebaa kennaniiruufi. Maqaan koo Burqituu Malkaan jedhama. Kanan baradhu dipaartimentii kompiitar saayinsiidha. Qabxii ani galmeessise 3.98dha. Har'a gahuu koodhaaf gammachuu guddaadha kan natti dhagahame. Sababni isaa dadhabbii waggaa afur duras waggooliitu hundumaa walitti qabata waan ta'eef dadhabbii amma kanaa booda qabxii akkanaa galmeessisuun hedduu gammachuu namatti dhageessisa. Hedduu gammadeera. Yeroo keenya keessatti koronaan rakkina tokko ture. Sababa koronaaf jecha ji'a 9 naannoo ji'a 9 kan siquu fi barnoota irraa adda baanee ture. Yeroon sun hedduu cimaa ture, hedduu rakkisaa ture. Sababni isaa of akka qopheessineefis of akka dhiisneefis chaalenjii yeroo nama godhu ture. Garuu yeroon sun darbee boodarra immoo deebinee yeroon isaa gabaabaa ta'u malee ji'a 2 keessatti akka itti xumuruu danda'u keenyaaf hedduu gammadeera. San baradhe kanaan barumsichas galee filannoo koodha waan ta'eef barnoota hedduu jaalladhudha. Anis san baradhe kanaan hammanaaf danda'ametti hawaasa keessatti rakkina argu irratti furmaata fiduudhaa fi gama koodhaa wanta irraa ta'e gama ba'uudhaaf fedhamuudhaan qaba. Maatiin barattuu Burqituu Malkaa Dr. Malkaa Hiikaa fi haati warraa isaanii deeggarsa mucaa isaaniif gochaa turan akkas jechuun dubbatu. Egaa kun gammachuudha. Gammachuu guddaadha. Ani mucaa koo ta'uun isaa immoo gammachuu sana dabala. Maaliif namni kamiyyuu ijoolleen guddifata, ijoolleen yeroo guddisu yoo milkoofte suni nama boonsa nama gammachiisa. Anis carraa kanatti guddaa gammadeera. Milkaa'ina gaariidha. Gammachuu guddaan natti dhaga'ameen jedha gabaabatti. Isin akka abbaa tokkotti deeggarsi isin godhanii maal fakkaata? Ani deeggarsa godheeraa fi deeggarsa addaallee miti. Deeggarsuma abbaan maatiin godhuu qabuun godhee mucaa kana nan hordofaa maateriyaali ishee barbaachisu nanneessaa fi amma haalli na ayyametti qixa isheen rakkatte nan ilaala. Qabxii isheen irra fiddeef inni guddaan deeggarsa addaa waan godheef utuu hin taane kaka'umsaa fi hojiin gama isheetii baay'ee olaanaadha. Fedha addaa qabdi. Amilee guutuun hojjetti. Nuyi garuuchi keessatti hin gorsina hin jajjabeessina waan isheen dhiisuu fi gochuu qabdu yaadachiifna. Maateriyaali immoo gama keenyaan akka maatiitti barbaachisu immoo dhiyeessinaaf. Isuma kana godhu hordofuu qabu. Amma haalli dinagdee isaanii fi isaanii yaametti immoo deeggaruu qabu. Dagachuu qaban. Barataan cimees laafes maatiin qixa sanaan hordoffii gochuu qaba. Yoo hojjetaa jiru ta'e achumatti akka cimsanii itti fufanii yoo immoo waatti irratti immoo amma danda'ameefitti guutuudhaa fi maatiin dirqama guddaa qaba. Calluma jedhee ijoollee manumsaatti ergee taa'u miti. Kanaaf kun dirqama maatiiti jedhee yaada. Ani maqaan koo barsiistuu Bizinesh Baay'isaan jedhama. Haadha Burqituu Malkaati. Gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Maqaa Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u, hojii namaatti kan nama milkeessu namatu hin ta'in Waaqayyoodha. Waaqayyoo gargaarsa addaa isheedhaaf godhee sadarkaa kanaa ishee ga'uu isheetiif baay'een Waaqayyoon galateeffadha. Nan gorsaa akka isheen qayyabattus akka isheen murteetti jabaattu nan gorsaa. Isheen iyyuu immoo barattuu laaftu miti. Daa'imni yeroo baay'ee yeroo hedduu teessee qayyabattu boqodduun jedhaan malee akka ijoollee qayyabadduun jedhaan miti isheedhaan. Sababiin isaa sa'aatii dheeraa teessee qayyabatti amala addaan qabdu. Waa isheen qabdu waa'ee barnoota ishee duwwaadha bakka barnoota ishee waa'ee Waaqayyoon beektii sirriitti kadhatti nuuf isheen kadhatti baay'ee jajjabaatti Waaqayyoottis. Kanaaf iyyuu isheedhaan qayyabadduun jedhatu hin ta'in xinnoo boqodduun jedhaan malee waan kan biraatti hin jedhu hin qabu. Waaqayyo immoo isheetti ishee gargaareera. Nuyi waan ishee barbaachisu hundumaan goonaaf humna keenyaatti wanta kanan godhadhattee yaaddoftu hin qabdu. Meeshaa ishee barbaachisu laannaa fi hojii ishee hojjetti yeroo boqonnaa ishee immoo hojii mana keessaa barbaadde nu gargaarti jechuudha akka ijoolleetti hojii barus waan qabduuf malee gargaarsa immoo waan nu barbaachisu waan nurra ishee nurraa eegdu hundumaan goonaaf nuti. Yeroo baay'ee wanta murteessaadha jireenya namaa keessatti wanta bakka bu'iinsa hin qabne jechuudha. Namni yeroo isaatti hin fayyadamu taanaan yeroon darbeen deebi'u jechuudha. Inni har'aa kun ammoo bor deebinee argachuu waan dandeenyeef namni yeroo isaatti fayyadamuu qabaa jedhaan. Waaqayyoon yeroo nama hundumaaf wal qixxee kenneema. Garuu akkaataa itti fayyadama keenyaatu adda adda. Kanaaf yerootti seeraan fayyadamuun hojii ofitti illee milkeessine akka milkaa'u nama godhaa jechuudha. Ani gaa barsiistuudha. Hojii barumsaa koo hojjedhaa yeroo galummaa mana keessaas hojjedhaa haadha jechuun isa bakkeessa manaas hundumaa kan hojjetudha jechuudha. Guddisa ijoollees hojii koo irrattis sa'aatii makoo eeggadheetan jiraachaa jechuudha. Sababiin isaa Waaqayyo akkasitti yeroodhaan ijoollee godhatanii yeroodhaan ijoollee fi yeroo isheen iddoo gaarii geessu arguun waan guddaadha. Kanaaf yeroo kootti waan gaabu tokkollee hin qaban.
Lolatti tarii waan jettan yoo qabaattan. Waan an jedhu hundumtuu ijoolleen keessumaa shamarranii waan kan biraa isanii barnoota itti akka jabaatan isa caalu immoo waaqayyoo itti jireenya isaanii yoo kennatanii waaqayyoo jireenya namaatti nama milkeessaa jedhan. Mudannoo illee odaan qabu. Hin jiru ammaaf itti yaade sun galatuma waaqayyoo si haa eebbisu. Barattoonni guyyaa har'aa eebbifamanis miira isaaniitti dhagahame haala kanaan ibsaniiru. Baay'ee gammadeen jira. Haala koronaatiin waan tokko pirogiraamii ta'uu qabuutiin miti kan ta'aa ture. Garuu waaqayyo nu gargaaree ammas ittiin nu gaheera waan ta'eef baay'ee natti toleera. Gammadeen jira baay'ee. Gara fuulduraatti amma waaqayyo na gargaaretti uummata koo tajaajiluudhaaf har'a waadaa galeera. Tole akkuma beekamu rakkoo guddaan akka addunyaatti mudateera. Dabalee rakkoon kunis gama adda addaatiin saayid effeektii hedduu uumee ture. Nutis barattoota irratti barattoota eebbifamtoota bara kanaa irratti mooraalii keenya amma ta'e hin miidhagdee yaada. Kanaaf rakkoo kana keessa ceenee har'a ga'uu keenyatti guddaan itti gammada. Maaliif obstaakilii hedduutu jira. Galma kee bira yeroo geessu daandii dheeraa deemtee bira ga'uuf yaalta. Yeroo kana obstaakilii hedduun nama eeggachuu danda'a. Isa kana immoo obstaakilii hedduu isa xixiqqaas ta'e guddaa nama daangessuu kan danda'u jiru. Kanaaf isa kana irratti tarkaanfannee sadarkaa guyyaa har'aa kana geenyerraa gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Ani kanan baradhe Wallaggaa Yuunivarsiitii Shaambuu Kaampaasii irraatiin faakaaltii agirikaalcharii irraa. Ogummaan baradhe kanaanii hamma humna koo osoo hin dhiifatin waan irraa eegamu ogummaan baradheen hawaasa koo tajaajiluudhaaf fedhii guutuun qabaa jechuudha. Maqaan koo Bariisaa Laggeseen jedhama. Dipaartimentiin koo Envaarmentaal Saayinsiidha. Kanadha jechuudha. Guyyaa har'aa gammachuu guddaan itti dhagahame. Dadhabbii yeroo dheeraa haala nu mudate hundumaa keessa darbee as ga'uu kootiin gammachuu guddaan itti dhagahame. Galanni Waaqayyoof haa ta'u jedha. Ogummaan baradhe kanaan ammanaa danda'amee kutannoodhaan hojii hojjechuudhaaf waadaa akkan baradhetti hojjechuudhaaf of murteesseen jira. Gara fuulduraattis akka haala naannoo irratti envaayiramentii irratti hojjechuudhaaf yookaas kunuunsa naannoo irratti hojjechuuf qophee guddaa gochaan jira jechuudha. Akka dhuunfaattis akka dipaartimentichaattis jechuudha. Waaqayyo guddaaf galannaa ta'u. Isa guyyaa har'aa nu ga'ee Waaqayyo eegee tiskee asiin nu ga'ee Waaqayyo guddaaf galannaa ta'u. Maqaan koo Kaffaalee Iyyaasuu Abdataa jedhama. Kaniin baradhe Wallaggaa Yuunivarsiitii Shaambuu Kaampaasiidha. Masters of Business Administrationidha. Waaqayyoof galannaa ga'u baay'een gammadee gammachuu guddaan qaba. Kanaaf Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u jedha. Tole maqaan koo Abiyoot Kabbadee jedhama. Dipaartimentiin irraa eebbifamee afaan Oromoo Indalleetireesar kan jedhudha. Guyyaa har'aa arguu kootti Waaqayyoon guddaa guddiseen galateeffadha. Baay'een gammada. Baay'ee natti toleera. Waaqayyoo guyyaa har'aatiin naga'uusaaf baay'ee san galateeffadha irra deebi'ee ammayyuu. Kanaaf guyyaa har'aa arguuf gammachuu guddaa san natti dhaga'ama. Maqaan koo Kibbituu Mootiin jedhama. Dipaartimentiin irraa eebbifames fookiloorii afaan Oromoodha. Baay'ee gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Sababiin isaas Waaqayyo bu'aa bayii hedduu dadhabbii hedduu keessa dabarsee har'aan nama ga'uunsaa salphaa miti waan ta'eef an akka kootti Waaqayyoon guddaan galateeffadhan jedha. Yuunivarsiitii Wallaggaa hojii baruuf barsiisuu cinatti pirojektoota tajaajila hawaasaaf oolan bara darbee fi bara kana keessa hojjetamaa turan eebbisuun tajaajila hawaasaaf akka oolan godhaniiru. Rakkoo hawaasaa furuuf jecha
bu'aawwan qorannoon argame bara 2012 keessa qorannoowwan 210 bara kana immoo hanga ji'a 6tti qorannoo 195 gara piroojektootaatti hiikamee hojjetamaa akka jiru ni dubbatu. Dirribaa Dhibbaan jedhama. Itti aanaa pirezidaantii damee qorannoo tajaajila hawaasaa fi walta'iinsa industirii Yuunivarsiitii Wallaggaati. Gama qorannootiin hojii hojjetamaa jiru, gama tajaajila hawaasaatiin hojii hojjetamaa jiru, gama walta'iinsa industiriitiinis hojii hojjetamaa jiru. Dimshaashatti isinii kaasuu yaala. Hojiilee gurguddoo sadii piillaarii sadii irratti hojjetaaf jalatti dameen qorannoo keenya tokko qorannoodha. Qorannoo irratti piroojektota adda addaa piroojektota riisarchii biyyaaf bu'aa buusanii jedhame rakkoo furan jedhame yaadamu qorattoota adda addaa kan hirmaachisu ogeessota yuunivarsiitii keessaa barsiisotaa fi qorattoota qaxaraman isaan kanatu qorannoo irratti gaggeessaa. Inni kun temaatikii yookaan kallattii xiyyeeffannoo yuunivarsiitiin kaawwate irratti hundaa'ee rakkoo biyyaa irratti hundaa'ee akkasumas kallattii xiyyeeffannoo saayinsii fi teknooloojiin biyyattii biyyoolessaa kan irratti hundaa'ee rakkoo adda ba'e irratti rakkoon adda ba'e immoo tartiibaan taa'ee kamtuu atattamaan furamuu qaba kamtuu booda irratti dhufamuu qaba kan jedhu kanaan sadarkaa caaseffama waajirichaatiin hojjetama jechaadha. Sadarkaa kolleejiitti Research and Community Service Associate Dean jira. Research Associate Dean jira, Community Service Associate Dean jira. Sadarkaa dipaartimentiitti barsiisonni piroojeektii qorannoo isaanii dhiyeeffatu. Achitti calalamee kan kufu kufaa, kan darbu darbaa. Sadarkaa kolleejiitti immoo Academic Commission ilaalee ammas sakatta'a. Sadarkaa sanattis kan darbu darbaa, kan kufe kufee. Inni calalame Steering Committee Research Directory bira dhufa. Research and Innovation Directory bira dhufa. Waa'ee qorannoo naasaa jirama. Community Service ittiin ceene. Research Directory biratti wanti calalame Research Council, Research and Community Service Council Universitychaaf dhiyaata. Isa dhuma achirratti approve ta'a. Inni approve ta'e agreementiin galama. Ogeessonni agreementii galamu. Sana booda hojiitti seenu jechuudha. Bajeta ramadameenii fi haala kanaan baroota darban piroojektota hedduutu raan ta'eera. Piroojektota hedduutu hojjetameera. Fakkeenyaaf 2012 keessa piroojektota 200 piroojektota riisarchii 200 karoorfannee 205tu 210tu approve ta'e. Baay'een dhiyaatee calalamee kan kufee hafee kan approve ta'e piroojektota 210 jechuudha kan 2012. Kan baranaa karoora ji'a 6 keessatti piroojektota qorannoo 500 kan ji'a 6 kan karoorfanne kan waggaa 210 jechaadha karoorri keenya 2013. Yennaa ji'a 6tti qoonnu evenly distributed naa goonu 500 ta'a. Karoorri ji'a 6. Amma 195 approve ta'e xalaan qorattoota qaqqabeera gara hojiitti akka seenan. Almost karoora waggaaf qabnu duuchachuutti deemneerra jechuudha. Gosa qorannoo adda addaatu hojjetama. Gosa adda addaa qonna irratti, fayyaa irratti, hawaasa irratti, barnoota irratti, injiineriingii irratti gosa adda addaa akkuma fiildiin bal'atu, akkuma rakkoon baay'atu, akkasuma piroojeektii sunis sanarratti qooda fudhataniiru. Yuunivarsiitii Wallaggaa sanyii filatamaa ta'an baay'isuun qonnaan bultootaaf raabsaa akka jiran, qonnaan bultoonni oomisha isaanii akka dabalaniif illee hojjetamaa jira jedhu. Fakkeenyaaf qonna yoo fudhanne baakboonii biyyattiiti. Baakboonii dinagdee biyya sanaa biyya Itoophiyaatti kan beekamu qonni piroojektota adda addaatu approve ta'eera. Direct qotee bulaa bira ga'u jennee kan yaannu ganaa immoo screening irra kan jirani gosa adda addaatu jiru. Fakkeenyaaf gosa midhaan adda addaa calallii irra kan jiranii jiru. Waan akka garbuu nyaataa, garbuu biqilaa, maalti baarlii, fuuddi baarlii kan jedhamu giddu galeessa yookaan isteeshinii Gitiloo irratti buufata qorannoo Gitiloo kaampaasii Shaambuu irratti akkuma agirookooloojiin isaa eeyyameen jechaadha.
Food barley, mart barley kan jedhamu calalliirra kan jiran 19 variety 19 akkasumas wheat yookaan qamadii variety 9 adaptation trial irra jira. Baaqelaa, atara, insatii, appilii, qooccoo jechuudha insatiin. Gosa adda addaatu trial irra yookaan experiment irra jira. Qotee bulaa bira geessisu kan yaadamaa jirus jira. Yaaliirra kan jiranii fakkeenyaaf wantoota kanaan dura qotaa bulaan itti fayyadamaa ture durii qotee bulaa duukaa addaatti ta'e kan dhufe amma immoo sanyiin isaa badaa jira jedhamee kan sodaatame. Sanarratti akka fakkeenyaaf kanan ibsee namni nyaataan dandeera darbee dinagdee biyyaa deeggaraa jira qonna jedhee fakkeenyaaf sinii kaase malee piroojeektoota 210 keessaa hunda ditteel caqasuu dhiisuu dandeenya jedheetanii fakkeenyaaf midhaan adda addaa baduu ga'aniiru. Inni improovediin bakka buuseera. Kan durii qabiyyeetiin qilleensa isaa kan bare, biyyoo isaa kan bare kan jedhu yaaddoo qotee bulaan kaasennaan fakkeenyaaf nuugii gara sanyii 100 calalliirra jira. Garbuu sanyii gara 30 waan akkasii itti jira jechuudha. Qotee bulaa bira geessisuuf immoo wanti yaalamaa jiru kallattiidhaan wanti hojjetamaa jiru ni jira. Innis sanyii baay'isuutiin wanti qotee bulaa bira geessisamaa jiru ni jira iddooma sanatti gosa garbuu gosa qamadii isaan kun bira gahaa jira jechaadha. Raayizii illee qilleensa akka eeyyametti raayizii vaaraayitii 30 kan yaaliirra jiran ni jiru. Gama qorannootiin haala kanarra jira. Tajaajila hawaasaatiin yennaa ilaallu gosa adda addaatu hojjetamee jira. Baroota darban irraa kaasee amma ammaatti bara darbee fi baranatti fakkeenyaaf baawugaas pilaantii naannoo faarmii qotee bulaa irratti 93tu ijaarame. Zoonota keenya 3 keessatti Isti Wallaggaa, Orogurruu Wallaggaa fi Wasti Wallaggaa keessatti baawugaazii walumaa galatti walitti innaa idaanu baawugaazii qofaan 93 pilaanti ta'eera jechuudha. Sun faayidaan isaa inni ibsaan qotee bulaa biraa baadiyyaatti badaa elektirifikeeshiniin hin galle waan ta'eef baawugaaziin suni source of energy dha. Laayitis hojjetatu ibsaa galchatu sana qofaa miti waan ittiin bilcheeffatan mataasaa energy source of energy dha. Ittiin kuuk godhatu zen inni jalatti hafummoo fertilaayizerii ta'a. Bara kana keessa piroojeektoonni 58 ol xumuramanii tajaajila hawaasaaf akka oolanii fi ammas piroojeektoonni 90 keessaa 55 hojiitti seenuun Dr. Dirribaan ni himu. Barana garuu 2013tti karoorri jiru gama baawugaaziitiin 110 karoorfanneera. Bajetni 700,000 25,000 142 ramadameera kanaaf approve ta'eera. Kan darbee miti egaa kun 110 barana ooyiruu qotee bulaa irratti yookaan manduubee qotee bulaa irratti livestock farmii qotee bulaa fayyadamne 110 karoorfanneera jechuudha. Already approve ta'eera kun gara hojiitti kan galamudha. Kana qofaa miti kun on farm isaasuuf nu qofaa miti. On station Wallaggaa University main campus fayyadamne farmiin jiraasis guduruu farmii fayyadamne gimbii shaambuu fayyadamne appropriate farm saayitiin select ta'ee on station baawugaazii guddaa hojjechuudhaaf institutionii energy biiroo energy oromiyaa wajjin haasaarra jirra. Inni kunis kan itti fufudhachaadha. Biriijiin adda addaa barootaan darban 2012 gara 25 ol hojjetameera qotee bulaaf gargaarsa ogeessota keenyaa fi baasii Wallaggaa Yuunivarsiitiin baaseen. Bishaan burqituu 9 ol construct ta'eeraa fi qonnaan bultoota keenyaaf. Piikcharii fi gariitiin kan mul'atanidha isaan kuni. Gama biraatiin COVID-19 rakkoonni fideeru akkuma biyyaatti ni beekna. Dinagdee irratti gaaga'eera, hawaasa irratti gaaga'eera, hojii irratti illee karoora irratti rakkoo fidaa ture. Akkuma biyyaatti akkuma instituushinii adda addaatti isaafis gargaarsa adda addaa uummata dadammaqsuutiin, ufee akeekkachiisuutiin, awarenessii create gochuutiin
haala adda addaatiin uummata tajaajilaa ture dameen riisarchii fi community service vice presidentii. Fakkeenyaaf personal protective equipment waan akka sanitizerii, waan akka maaskii, waan akka sooppii kana rabsaa ture uummataaf. Kumaatama gargaaraa ture dameen riisarchii community service industry linkage Wallaggaa University jechaadha. Kana duwwaa miti. Life saving support waan akka daakuu adda addaa, zayitii adda addaa already miidiyaatti darbaa kan turedha. Of course primary objective ta'uu baatullee yeroon isaa yeroo barbaadetti uummata oolchuudhaaf kana gochaa kan ture yaadannoodhumaaf kan kaase kana. Kana duwwaa miti. Cobblestone adda addaa naannoo workshopii Wallaggaa University, naannoo enterprise Wallaggaa University, naannoo Kumsaa Morodaa waajjira hojjettoota keenyaaf workshopiif galuu yennaa dhaqu ammanni fayyadamaa ta'eera achirraan. Cobblestone karaa jiitu kana kiiloomeetira naannoo tokko ol kan ta'u sunis sanatti kan siiqu ijaarameera. As ammallee kan biriijiin hojjetamaa jiru yuunivarsiitii duubarraan uummanni yuunivarsiitii keessa deemuuf waan dirqameef uf dandeessisnee uummataaf qofaadhumatti hojjechiifna jennee daandii dheeraatu qulqullaa'ee xaragamee jira qophiidhaaf. Biriijiin adda addaa hojjetamee jira jechuudha. Laatiriin adda addaa hawaasaaf iddootti ijaaramee jira. Manni fincaanii adda addaa barattoota keenya deeggarame practical education faana wal qabsiisame DTTP kan jedhu karaa instituutii fayyaa saayinsii fayyaa Wallaggaa Universitiin kan hojjetame jechaadha. Yaadannoodhaaf wanta muraasan tuttuqe malee walumaa galatti piroojeektota 58 olitu accomplish ta'e bara darbe kan waan adda addaa xiqqoon sinii tuqe piroojeektota 58 ol 2012 duwwaatti inni 90 baay'ogaazii suni 2011 dabalata jechuudha. Barana community service tajaajiluudhaaf karoora waggaa nuti qabnu piroojeektii 90dha. Kan ji'a 45dha. Karoora ji'a 45 qabnu keessaa 55 approve ta'e gara hojiitti galameera. Community service projectonni jechaadha. Gama industry linkageetiin hojiin dameen waajjira keenya kan hojjetu industry linkage inni gabaabaadhumatti qaama nu gargaaruu danda'u wajjin hariiroo uumne hojii hojjechuu dandeenyu hojjechuu jechaadha. Uummata deeggaruu, barumsa galmaan geessisuu, qorannoo galmaan geessisuu, tajaajila hawaasaa galmaan geessisuu irratti Wallaggaa Yuunivarsiitiin qofaasaa waan hundumaa gochuu danda'a yaada jedhu hin qabu. Kanaaf qaama hojiin keenya wal fakkaatu, qaama nu faana hariiroo uumuudhaaf fedhii qabu, qaama kaayyoo keenyaaf mul'ata keenya galma geessisuuf deeggaruudhaaf reedii ta'e wal ta'insaan nuyis isaan deeggarre isaanis nu deeggarre karaa wal deeggaruu dandeenyu immoo MOU wal mallatteessine memorandum of understanding jechuudha kan itti deemame ammoonaatti organizationii institutionii adda addaa gara 70tti kan siiqan riipoortiin isaa ni jira. Kanaaf dameen qorannoo tajaajila hawaasaa fi walta'iinsa industirii Wallaggaa Yuunivarsiitii gabaabaadhumatti wajjin hojjechaa jiru kana fakkaataa jechuudha. Egaa manneen barnootaa sadarkaa olaanaa kana dhaabbilee barnoota kan adda godhu tokko barattoota qofaa fudhatanii adeemsa baruu barsiisuu gaggeessuu qofaa otoo hin ta'in qorannoo gaggeessuu qabu, qorannoo rakkoo hiiku, haala naannoo irratti, qilleensa irratti, qonnaa irratti, daldala irratti qorannoon garaagaraa hin gaggeeffama, barnoota irratti hin gaggeeffama, fayyaa irratti hin gaggeeffama, haala jireenya hawaasaa jijjiiruu irratti qorannoon garaagaraa hin gaggeeffamu. Egaa qorannoo kana immoo qabattee gara hawaasaa deemte immoo jijjiirama jireenya hawaasaa haala fiduu danda'uun bobbiin hin ta'a. Tajaajila hawaasaa kanarratti yuunivarsiitiin keenya hundeeffama sarara jalqabee hojii hojjetaa jirudha. Leenjii barsiisotuma amma waa'ee qulqullina kanaa hojii wal qabatu irratti sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa irratti barsiisonni bobba'anii leenjii barsiisotaaf hin kennu, hojii irratti leenjii hin kennu, afaan ingiliffaadhaan herrega barsiisuu, saayinsii barsiisuu, adeemsa aseesimentii wal qabatu
irratti tajaajila garaagaraa hin kennama. Akkasumas buufata fayyaa wajjin wal qabatu gaa ispeeshalaayzeeshinii fiildii garaagaraan jiru hundumtu sagantaa tajaajila hawaasaa mataasaa qaba kan baafatee hojjetu qaba. Hundumtu kallattii isaatiin bahee damee garaagaraan bahee hojjetaa jira. Kanaaf qabatamaa kan ta'e jireenya hawaasaa irratti dhiibbaa geessisuu kan danda'u baayogaaziidhaan wal qabatee biqiltuu garaagaraa horii horsiisuudhaan sanyii filatamaa garaagaraa qotee bulaa qaqqabsiisuudhaan kaampaasii Gimbii irratti kaampaasii Shaambuu irratti qotee bulaa jijjiiramaa jireenya isaanii haala jijjiiruu danda'uun hin hiramaa fi hin qoodamaa fi gatii gadi bu'aadhaan hin kennamaa fi haala sanaatiin deemaa jirra jechuudha. Sheediiwwan 75 ta'an tajaajila daldalaaf kan oolan maatii misoomaaf jedhee lafa isaa yuunivarsiitichaaf kenneef hojjetamee xumuramuun namoota kunneeniif kennameera. Pirezidaantii Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Hasan Yuusufii fi walitti qabaa boordii Yuunivarsiitii Wallaggaa fi Ministeera Deetaa Walta'iinsa Maallaqaaf Diinagdee Federaalaa Dr. Iyyoob Takkaalin bakka argamanitti eebbifameera. Hojiiwwan tajaajila hawaasaaf oolan kan yuunivarsiitichi hojjechaa jiru ijaarsawwan garaagaraa daandii koobilii kiiloomeetira 1 mana barumsaa bultii addaa giddugala injinariingii magaalicha keessa jiru daawwataniiru. Kaayyoon daawwannaa kanaa hooggantoonni olaanoo yuunivarsiitichaa pirojektiiwwan tajaajila hawaasaaf oolan maalirra akka jiru daawwachuuf akka ta'e pirezidaantii yuunivarsiitichaa Dr. Hasan Yuusuf ni dubbatu. Egaa akkuma argitanitti sheedonni nuyi har'a jalqaba irratti daawwanne ijoollee hojii dhabaa ta'anii dargaggeessa barataniis tun baratanis haa ta'u keessumaa immoo maatiin isaanii yeroo yuunivarsiitiin keenya kun asitti ijaaramu waggaa 10 dura lafa sana fedha isaaniitiin yuunivarsiitii filatanii achirra kaa'anitti jiru. Dargaggoonni maatii sanarraatii maddanii kan hojii hin qabne waan baay'ee jiranii fi sheedii kan hojjenne gara fuulduraatti immoo biizines pilaaniinis qophaa'eeraa fi karaa isaan ittiin biizines pilaanii kana immoo waalqoo wajjin walitti qabsiisnee liqii akka isaan argatan goone sheedii tokko sana keessatti nama 5 ijaaramanii jiru. Akka isaan achi keessatti biizinesii jalqabanii hojii uummatanii jechuunis giraajuwaalii immoo galiin isaanii dabalee mataa danda'a guddataa akka isaan deeman gochuu fi yaa'u gaamma dandeenyetti akka yuunivarsiitiitti gorsaanis bira dhaabanna jechuudha hanga dhumaatti gorsa biizinesii irrattis gorsa ogeessonni jiru ijoolleen gara naannoo biizinesii irra dipaartimentii hedduu qabna ogeessota hedduu qabna waan ta'eef itti siqeenyaan dargaggoota illee deeggarree akka isaan guddataa deeman gochuuf jechuudha. Daawwannaa keenya doonii barattoota qofamni kan ilaalle meen kaampaasiitti gara pirojektii 4 ilaalleerra. Pirojektiin jalqabaa post graduate building kan barnoota maastersii fi PhD sana wajjin qabsiisee darees laaboraatooris ta'uu danda'u akka biiroottis tajaajilu maltii parpas maltii stoorii biildingii jechuudha hanga gamoo dheeraa tiwin biildingii kan waan 10 daraja of keessaa qabu jechuudha. Ground plus 10 kan ta'e mainly post graduate biildingiidha waan hunda barumsa post graduate wajjin wal qabsiisee karaa guutuu ta'een sarviisiin achi keessatti akka kennamuuf yaadameeti. Sana ilaaltaniitu yaada. Achiiti mee rejistraar biildingii keenya kan ilaalle innis G+4dha. Ijaarsi haala gaarii irra jira. Ittaanii kan ilaalle ICT kompleksiidha. ICT kompleksiin amma dhiyeenya jalqabe garuu hojiinsa baay'ee saffisaan hojjetamaa kan jirudha. Innis ijaarsa baay'ee guddaa fi G+6dha. Akka diizaayinii isaarraa argitanitti hojiinsa haala bareedaan saffisaan hojjetamaa jira. Kan biraan akka waliigalaatti aspaaltiidha. Aspaaltii keessoo yuunivarsiitiidha. Aspaaltiin kun yeroo dheeraa fi kan hawwamaa turedha. Yuunivarsiitiin keenya agammata aspaaltii keessoo hin qabnu turre koobiliitiin fayyadamna turre. Amma mootummaan nu eeyyamee aspaaltii gara miiliyoonii 200 waliitiin gara kiiloomeetira 5 hanga 6 kan ta'u aspaaltii sadarkaa isaa eeggatee jira. Bal'inni isaa hanga meetirii 15 kan ta'u aspaaltii andeenya daraja sadarkaa tokkoffaa kan jedhamu
ti ijaaramaa jira. Akkuma argitanii indoom gara duubaa geessine isin agarsiisne malee hojiin isaa haala gaariitiin saffisaa jira. Gara hanga ji'a ja'a boodatti fa'aa akka xumuramutti akka waliigaltee kontiraata keenyaatiin jechuudha. Achi asii garanatti kan ilaalle mana barumsaa bultii addaadha. Mana barumsaa bultii addaa waggaa baranaa jalqabne. Of course gara fuulduraatti bakka guutuu makaraa ta'een ijaarsuma mataa isaatiin ijaarrateeti kan inni hojjetu. Ammaaf garuu waggaa baranaa barattoota simannee ittiin jalqabuu waan qabnuuf kan duraan tajaajila kan biraaf oolu keessumaatii mooraa dargaggoonni magaalaatti fayyadamaa turanidha. Durumaa kaasee dargaggoota waldaa dargaggoota Wallaggaa jedhamee yeroo dargii kan ijaaramee garuu qaamni adda addaa kiraan fayyadamaa turedha. Baay'ee haaromsa dhabee baay'ee miidhamee kan turedha mooraan suni. Sana kireeffannee amma rinoveeshinii guutuu rinoveeshinii goonee akka mana barumsaa haayiskuulii addaatti ta'utti akkuma agartanitti deebinee ijaarree guunnee meeshaalee itti guunnee ijoollee illee galmeessinee amma barumsa waggaa baranaa jalqabuuf itti qophoonneerra jechuudha. Karaan hundumaa guuttatee barsiisaas waan hundaa guuttatee jira jechuudha. Daarektarri qorannoo fi kallaqa yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Girmaa'ee Kaasee akka jedhanitti barattoota sadarkaa tokkoffaa hanga yuunivarsiitiitti jiran argannoowwan adda addaa kan qaban kallattii garaagaraan deeggarsa kennaafii jirra jedhu. Maqaan koo Dr. Girmaa'ee jedhama. Daarektarii qorannoo fi kalaqaati. Yuunivarsiitii keessatti hojiin karaa waajjira keenyaa hojjetamu qorannoowwan karaa academic staff haa ta'u karaa research staffii dhufanii faayidaa uummataaf kan oolan ni gamaggamna. Achi ni ragga'a. Erga ragga'ee booddee fandii yuunivarsiitiidhaanis haa ta'u fandii yuunivarsiitii alaan hojiirra akka isaan oolan goona. Hojichi akka hojjetamu goona. Hojiin suni immoo qorannoon suni rakkina uummataa kan hiiku yoo ta'e argame gara hamma dirree ba'utti hamma uummataaf oolutti duukaa bu'iinsi hin ta'a jechuudha. Ijaa kanaaf qorannoo rakkina hiiku yookaan immoo qorannoo dandeettii yookaan knowledge kan dabalus ta'uu danda'a. Kana irratti xiyyeeffannaa jechuudha. Akkasumas yuunivarsiitii keenya keessatti namoota ispeeshaliitii adda addaa qaban muuxannoo adda addaa qaban walitti gurmeessine akka biyyaattis akka addunyaattis mata duree adda addaa irratti qorannoo proposaalii akka isaan qopheessan goone hin dorgomna. Isa dorgomne arganne yuunivarsiitiitti finnee hojiitti hin jijjiirraa jechuudha. Egaas keessatti qorannoo yeroo qorannu qorannoowwan kun kan laaboraatoorii keessatti hojjetamu, kan dirree irratti hojjetamu, kan workshooppii keessatti hojjetamu, kan immoo dandeettii ogummaa kan maddeessisan yoo ta'e akkasuma karaa adda addaa kallattii adda addaa qabu jechuudha. Qorannoowwan kana hamma dhaqanii faayidaa uummataaf oolanitti duukaa buunaa jechuudha. Fakkeenyaaf karaa qonnaa olaalchisee hin qoratama, yaaliin dirree irratti hin gaggeeffama, firiinsaa gaarii dhoote uummataaf rabsinaa jechuudha. Immoo karaa saayinsii yoo ta'e laaboraatoorii keessatti hin hojjetama, firiinsaa gaariidha yoo ta'e inkubeeshinii yookaan ol kaa'ama, hin baay'ifama, uummataaf dabarsinee ilaallaa jechuudha. Karaa injiinariin yoo ta'e workshooppii keessatti hojjetama, kalaqa ta'uu danda'a, koppii yookaan galagalchuu ta'uu danda'a, modify gochuu yookaan xinnoo fooyyessuu ta'uu danda'a. Kana hundumaa deemsa hundumaa keessa erga darbe inni kaan beekamtii biyyaa barbaada ta'e beekamtii biyyaa argannee booddee gara faayidaa uummataatti geessinaa jechuudha. Mammaatti
qorannoowwan akka biyyaattis yaani yuunivarsiitii keenya keessatti hojjetamaa jiran jiru. Fakkeenyaaf kan akka liquid coffee project kan jedhamu nationally akka biyyaatti projektiin kun as yuunivarsiitii keenya keessatti kan gaggeeffamaa jiru. Buna yoo laaltanii rakkinni buna gaafa bulu gaafa turu bunni asidiitiin isaa dabalaa deema. Kun addunyaa marrattuu kan hin furamnedha. Kanaaf laaboraatoorii qofaa isaatti dhaabnee fi kuni qoratamaa jira. Akkamitti bunni gaafa turu asidiitii isaa akkamitti qabuu dandeenya. Liquid coffee kana buna liquid ta'e yookaan dhangala'aa ta'e gabaa addunyaaf akkamitti dhiyeessuu dandeenya kan jedhu qorannoon kun gaggeeffamaa jira. Tarii yeroo gara biraa kana laaboraatoorii isaa fudhachuu dandeessu viidiyoodhaanis kun amma firii gaarii argisiisaa jira. Qorattoonni barattoonnis barsiisonnis keessatti hirmaachaa jiru. Innovation and Technology Ministeeriidha sponsoriin keenya. It's a grand project, projektii guddaadha. Amma gara firii isaatti deemaa jira. Akkasumas karaa adda addaa qonnaa wajjin wal qabatee fooyyessuun sanyii jira, waliin makuun jira, waan adda addaa jira. Inni kunis itti deemamaa jira. Kan firiin isaa kan uummataaf bahee laatames jira. Egaa gadi fageenyaan iddoo hundumtiyyuu iddoo fiildii isaatti haasa'uu kan barbaadudha. Garuu akka Vision 2033 yookaan Wallaggaa Yuunivarsiitii mul'ata 2033tti bira ga'uun qaba kan jedhu bira geessisuu fi laaboraatoorii akka addunyaatti yookaan laaboraatoorii akka Afrikaatti sadarkaansaa gahaa kan ta'e akka addunyaatti kompiitanti kan nu gochuu danda'u laaboraatoorii dhaabbachaa jirra amma. Almost meeshaan bitamee galeera. Laaboraatooriin kun install ta'aa jira. Meeshaaleen kun meeshaalee akka addunyaatti akka Itoophiyaa yoo ta'an akka Afrikaa yoo ta'an akka addunyaatti tarii meeshaalee jiru jedhamantu dhufaa jiru. Meeshaaleen kun gaafa hundi isaa install ta'anii yuunivarsiitiin keenya rakkinoota addunyaa amma mudachaa jiraniif excellency yookaan bakkatti center of excellency ta'a jenneeti abdanna. Keessumaa saayinsiidhaan center of excellency experimentiidhaan koronaa mayyuu dabalatee jechuudha. Center of excellency excel goona kan ittiin jennee yaannu tokko kanadha. Jaa kanaa fi laaboraatoorii central laaboraatoorii kan jedhamu chemical fi biological laaboraatooriitu dhaabbachaa jira. Han projektiidhaan ala jechuudha. Meeshaan achi keessa jiran egaa hedduudha. Galanii hundi isaanii. Manni qophaa'eera. Installationiin jalqabameera. Isas yeroo gara biraatoo viidiyoo isaa fudhattanii nutti tola. Meeshaalee kanas by itself it is an asset for the country. Biyyaa fi qabeenya guddaadha. Uummata keenyaaf qabeenya guddaadha. Uummata Wallaggaafis haa ta'u uummatuma biyya kanaaf qabeenya guddaadha. Tarii yuunivarsiitii gara biraa keessattuu kan hin argamneetu baay'ee guyyaa ta'eef kana otuma maasofsiistanii isin argisiisuu dandeenya laaboraatoorii sadan kan guyyaa gara biraa jechuudha. Qorannoowwan faayidaa hawaasaaf oolan qoratamanii erga xumuramanii booda hojiirra oolmaasaaf hordoffii barbaachisu gochaa jirra jedhu. Daayirikteerri tajaajila barnoota yuunivarsiitichaa Dr. Darajjee Toleeraa akka jedhanitti barattoota waggaa jalqabaa kaasee hanga buleeyyiitti tajaajila isaan barbaachisu hundumaa akka argataniif deeggarsa barbaachisu gochaa jirra jedhu. Ani Darajjee Toleeraan jedhama. Wallaggaa Yuunivarsiitii tajaajila barattootaatti daayirikteeradha. Walumaa galatti dameen hojii kanaa hojii bal'aadha. Barattoonni maatii isaanii biraa dhufanii yuunivarsiitii kana keessatti yeroo barumsaaf waggaa dheeraa turu beekamaadha kuni.
as yeroo turanitti tajaajila tokko tokko kan akka nyaataa, ciisichaa, tajaajila fayyaa yeroo dhukkubsatanitti akkasumas immoo yeroo barnoota isaanii alatti yeroo boqochuu iddootti bashannanan tajaajila wantoota adda addaa isaan kana dhiyeessaa jechuudha bal'inaanii. As jalatti hojii amma dubbatame kan hunduma isaa irratti kan hojjetan damee adda addaa kana damee bal'aa ta'e qaba. Hojjettootas kan irratti kan hojjetan lakkoofsa hedduu kan ta'an as keessatti hojjetu jechuudha. Walumatti qabaatti barattoonni wanna jireenya isaaniif ta'u amma mootummaa irraatii laatamuu danda'u kana haala kana mijeessuudhaan barnoota isaanii irratti akka xiyyeeffatanii akka qoratan isa kana taasisnaaf jechuudha. Maatii isaanii biraa amma argatan argachuu baatan illee kan barnoota isaaniitti fufuu isaan dandeessisu dhiyeessinaa fi akkuma kana barattoonni iddoo adda addaadhaa waan dhufaniif wal danda'anii akka jiraatan walirraas muuxannoo adda addaa akka fudhatan waliin akka ta'anii baratan obbolummaadhaan akka waliin jiraatan hiriyaa gaarii walii ta'anii bara jireenya isaanii wal yaadataa interaakti akka godhan isa kana hin jajjabeessina. Akka kana barattoonni yeroo jalqaba dhufan irraa kaasnee baruu barsiisuu irratti haala mooraa kana akka isaan hubatan seeronni illee taasisuu kan isaan qaban taasisuu kan isaan hin qabne kan isaan irraa qusachuu qaban isaan kana itti himama. Bifa barreeffamaadhaanis akka student guide kan jedhamu barattootaa fi akka isaan access godhaniin godhama. Walumaa galatti hojiin as keessa nu hojjennu guyyaa guyyaatti barattoonni waan nurraa barbaadan bira ta'uudhaan itti siqeenyaadhaan barattoota keessaas akkuma kan gamtaan barattootaa namoota baay'eetu jiru. Isa hojii waliin ta'uudhaan hojii kana barattoonni as keessa gaafa turan tajaajila isaan barbaachisu akka argatan taasisuu yaalii goonaa jechuudha. Rakkoon yeroo jiraatu rakkoon tokko tokko kanuma biyyoolessaati mul'ataa jiran isaan kun eksternaaliidha nuuf jechuudha. Irraa hafuu hin dandeenyu akkuma rakkoo mataa keenyaattis hin fudhannaa irrattis hojjechuu qabna garuu deebii yookaan immoo furmaata kan nurra darbullee hin barbaada jechuudha. Nu wajjin qaamota hojjetanis hin jiru. Magaalaa keessa hin jira. Zoonii bulchaa zoonii kan keessa jiran keessa hin jira. Hawaasa naannoo kanaas hin jira. Isaan hirmaachisuudhaanis hojiin bal'aan hin hojjetama yeroo hundumaa. Barattoota gidduutti kan ta'e yoo ta'e rakkoon akkasii gaafa mudatanii barattoota waamnee hin gorsina. Rakkoo isaanii gidduu jiru kan akka isaan salphaatti akka furatamu walitti illee hin araarsinaa. Waliif akka dhiisanii hin goonaa. Rakkoo disipiliinarii guddaa ce'ee kan nageenya barattoota bal'aa tuquu kan danda'u yoo ta'e immoo seeronni hin jiru akkuma seerota sanaatiin raawwatamu jechuudha. Biraa COVID wajjin wal qabsiisee barattoota kana hojii walitti dhufeenya qabaatanii namooti hojii hojjetan jalqabee qophiin bal'aan taasifameera barana yeroo ijoolleen barnootatti eegaltu bakka harka dhiqannaa bakka ciisichaa isaan kana irratti xiyyeeffatamee hojjetameera. Boodarra garuu barattoonni hundumtuu akka fudhanneen barsiifnu waan ta'eef wantoota achi keessaa COVID protocol jedhanii lafa taa'an kanneen akka fageenyaa teessumallee mana nyaataa keessa ciisichallee amma duraan silaa itti fayyadamuu qabnu jenneetti yaadneettiin irra daballeetti wanti taasisnaa. Amma wanti nu fayyadamnu irra caalaa haguuggii fuulaa kana akka isaan fayyadaman
taasisna. Rakkoon dhibee koronaa wajjin wal fakkaatuu danda'u wanti mallattoo yoo mul'atu hin barbaannaa sakatta'insi yeroo yerootti hin godhama barattoonni ulaa irratti gaafa ol seenan naannaa mana nyaataatti illee mana qorichaallee dhukkubsatanii gaafa dhaqan jalqaba isa sana akka isaan ilaalaman goona. Lafti namoota waan akkasiidhaan shakkamaniif ta'us qophaa'ee jira. Ammaatti waan akkasii hojii wal qabatu nu mudanne yeroo muraasa duwwaa dhibee kana ta'innaa jedhamee ture sa'aatii muraasa erga tursiisanii booda qorannoo taasifameen waan akkasii nu mudan nagaadha jechuudha. Gama biraatiin araadaa hin taane kan barattoota miidhu maatii biraa barattoonni gaafa ba'an keessumaa maaksimaam firiidemii argatu jechuudha. Maatiin itti hin arganii ijoolleennis immoo iddoo adda addaatiin waan dhufan ekspoojeri kana warra qaban wajjin walitti gaafa dhufan walirraa fudhachuu ni malu. Kun inuma jira. Yuunivarsiitii gaafa seenan ijoolleen wantoota tokko tokko wanna duraan tuqanii hin beekne hin tuttuqu. Isa kana gaa hin gorsinaa nuti. Jalqabuma miidhaa isaanii irratti kan fiduu danda'u. Fayyaa isaanii irratti barnoota isaanii irratti miidhaa akka fidu wantoota akkasii kan akka hin xunne yookaanis immoo amala akkasii barsiifata akkasii akka bira hin geenye gorsa olaanaa darbee immoo naannoo keenyatti warra wantoota adda addaa barattootaaf dhiyeessan daandii kanarra yookaan immoo mooraa yuunivarsiitii naannanii warra jiran kana wantoota akkasii naannoo kanatti akka isaan fidanii hin daldalle barataan akka achitti dhiyeenyaan akka inni aksees godhee hin arganne kana hawaasa naannoo wajjin hin hojjennaa jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya egaa kan nuti argamnu magaalaa Naqamtee Wallaggaa istaadiyoomii keessatti argamneeti kan jiru guyyaarraa eebba barattoota yuunivarsiitii Wallaggaan eebbisiisu ilaalchiseeti egaa kan nuti asitti argamneeti kan jiru jechuudha. Guyyaarraa yuunivarsiitii Wallaggaa marsaa 15ffaa fi barattoota 3,000 olii egaa digirii 1ffaaf 2ffaaf 3ffaadhaan eebbiseedha kan inni jiru. Eebba kana irratti egaa sagantoonni adda addaas dhiyaataniiru keessummoonni adda addaas haasaa taasisaniiru. Pirezidaantii yuunivarsiitichaa Dr. Asafni Yusuf illee haasaa saaqiinsaa taasisaniiru jechuudha. Haala garagaraadhaan qophii bareedaadhaan sagantaa dhiyaatee turedha. Eebba gaariidha kan inni ture. Egaa sagantaa kana qopheessuun kan isin biraan ga'e hangammachuun isaa kee ogeessa kaameeraa keenyaa Sooressaa Cimdeessaa waliin turre. Egaa waan nu daawwattaniif galatooma fayyaa ta'a.